Nageenya dursuu kam jirtan kabajamtoota fi daawwattoota gadaa News Network dabaree oduu rageenya jirra oduu kan isinitti himu ani Muhammad Fansaaleeti. Oduu kan jalqabaatiin waraanni mootummaa Itoophiyaa godinaalee Oromiyaa cufa keessa bobbaafamuun hawaasa nagayaa hiraarsaa jiraachuu maddeen gadaa News Network itti himaniiru. Akka jiraatan godina Harargee bahaa aanaa kurfaa callee tokko yaada gadaa News Network filaateetti guyyaa duraa sababa ajjeefamuu artista Caaluu fi Jawaar Mohaammed dabalatee hidhamuu hooggantoota siyaasaa Oromoo sababeeffachuun uummanni hiriira mormii baheem raayyaan ittisaa mootummaa Itoophiyaa hawaasa kanarratti rasaasa roobsuun akka uummanni sagalee isaa karaa nagayaan hin dhageessifamne oggureem rasaasa waraana mootummaatiin lubbuun namoota hedduu awwadaay dadar diradhaa fi haramayaatti badii tokko malee baateem guyyaa har'aam hawaasni guyyoota afran dabran hiriira mormii geggeessuun gara duulaa ganna gabaatti tarkaanfateem raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa immoo namoota mana namarraa deemuun hidhaa kaan immoo dirqamaan dukkaana bansiisaa jedhamu jiraatan dubbisne kun. Amma kurfaadhaan jira kurfaa callee baddannoodhaas haalli jiru baay'ee rakkisaadha. Deeggartoonni Jawaar Mohaammadii fi paartiilee mormitootaa yookaanis qaama gartee Presidenti keenya fi waajjira paartii badhaadhinaa irratti reessa kanaan daldaluu barbaadan deeggartoonni isaanii tokko naftan jechuudhaan dhiibbaan addaa deemaa jirti. Hanga ijoolleen sodaattee ni baana jettutti rakkoo addaa keessa jiranii jechuudha. Guyyaa hamma gartee duutii Haacaaluu dhufte sanaan wal qabatee erga Johaar fi Baqqalaa Garbaatii fi Hamzaa Booranaatii fi eegdonni Johaar hidhamanii booda ijoolleenis mormii guddaa keessa jirti. Magaalonni Bahaa Harargeetti argaman kanneen akka Wadaay, Qobbo'oo, Haramayaa, Baddannoo fi Karraa Milleefaan waraana raayyaa ittisa biyyaatiin marfamanii jiraachuus madda keenya kun eeree jira. Isin deeggartoota Jawaar Mohaammed jechuun namoota hidhaman lakkoofsan tilmaamuun baay'een kan namatti ulfaatu ta'us jiraatan yaada nuuf kenne kun dubbateera. Awwadaayitti guyyaa jalqabaa namoonni 3 ol yoo ajjeefaman namoonni torba madaa'uu eeruun madda keenya kun guyyoota afran kana keessatti namoonni haaran 8 rasaasa raayyaa ittisaatiin akka madaanis ibseera. Jawaar Mohaammed, Baqqalaa Garbaa, Hamzaa Booranaa fi hooggantoota adda bilisummaa Oromoo hidhaman cufa mootummaan hanga gadi lakkisutti nageenya biyyattii tana keessatti hawwuun waan hin malleedha jechuun yaada isaa xumure. Oduu keenyatti aanuun godina Harargee lixaa aanaa shanan dhugootti hawaasa hiriira mormii geggeessaa jiru irratti rasaasa waraanni mootummaa roobseen lubbuun nama tokko dabartuu namoonni 3 madaanii jiru. Hawaasni aanaa shanan dhugoo ammoo gumaa Hacaaluu ni baafannam Jawaar Mohaammadii fi Baqqalaa Garbaa dabalatee hooggantoonni Oromoo hiikamuu qabu jechuun mormii itti fufanii jiru. Naimaa Umar gabaasa dabalataa akka jaanutti nutti himti. Hidha reebicha ajjechaa fi dararaan loltoota mootummaatiin Oromiyaa bakkoota hedduutti hawaasa irratti gaggeeffamaa jiru ammas akkuma itti fufetti jira. Godina Harargee lixaa aanaa shanan dhugoo keessatti hidhaan jumlaan hojjettoota mootummaatii fi qeerroo aanichaa irratti gaggeeffamaa turuunsaa asiin dura gabaasnee turre. Gochi kun ammas ajjechaa artistii fi goota Oromoo Haacaaluu Hundeessaatiin wal qabatee mormii uummanni karaa nagayaatiin dhageessifachuuf waajjiraalee bulchiinsa aanaa fi waajjira poolisii aanichaa dhaquun wayitii dhaadannoolee dhageessisaa turanitti kaabineen aanichaa poolisii Oromiyaa warra hiriira bahan irratti bobbaasuun hawaasa keessaa kanneen rasaasaan rukutaman namoota 4 keessaa namni tokko battalumatti du'uu fi kanneen biroo hedduun hidhamuu jiraattota aanichaa keessaa namni dhimma kana hordofaa ture tokko GNN'if ibsee jira. Guyyaa kibxata dabreerraa eegalee mana namaarra deemanii nama guuranii hidhaa jiraachuu fi manni hidhaa guutee bakka itti hidhan dhabanii mana nama dhuunfaa keessatti jiraattota hidhaa akka jiranis maddeen keenya GNN'tti himan. Haalli yeroo ammaa hawaasni keenya keessa jiru nutti hammaatee jira kan jedhu namni kun mirgi keenya nuuf haa kabajamu hayyoonni keenyas gad nuuf haa dhiifamanii uummanni falmii eegalle kana itti fufnee sirna amma biyyattii bulchaa jiru sirna nafxanyaa waan ta'eef hadheeffannee falminee hundeen buqqisuu qabna jechuun maddi keenya kun dhaamsa isaa dabarsee jira. Godina Shawaa lixaa aanaa wal maraatti waraanni raayyaa ittisa biyyaa fi humnoonni poolisii addaa Oromiyaa
namoota nagayaa qabanii mana hidhaatti guuraa akka jiran maddeen gadaanis networkitti himan jiraatan aanaa wal maraarraa yaada nuuf kenne tokko akka jedhutti waraanni mootummaa aanaa wal maraatti buufame abbootii qabeenyaa quuqamaa oromummaa qabanii fi qeerroowwan mata duree ta'an jajjaboo hedduu funaananii mana hidhaatti guuraa kan jiran tahuu dubbata. Dabaluunis maddi keenya kun aanaa wal maraatti hanga ammaatti qeerroowwan hidhaman lakkoofsan 30 caalanii kan jiran ta'uu ibseera. Biyyaarraa naannoo aanaa wal maraa keessa jira. Biyyaarraa gaggeeffamaa kan jiru baay'ee haala nama gaddisiisu baay'ee dubbachuu kan nama gaafachiisudha. Waraanni waayilii raayyaa ittisaa wal makee gara goree nama karaa jedheetuma qabudha. Keessumaa abbaa qabeenyaa mata duree ta'ee fi qeerroo keessaa mata duree kan ta'an hidhamaa jiru jechuun ammaa akka aanaa wal maraatti keessumaa hidhamaa jiru naannoo 30 ga'anii jiru. Omtuun dubbatu karaa bansiisaniiru eeggannaa hojjetaa jedhanii jiru humnaan uummata bansiisaa jiru baay'ee ulfaata haalli jiru haa ta'u kun namatti hin tolu nullu amma olii gadi kaasatti bilbilarree kaasuu kan natti toluu dide kanarratti ta'e. Haalli mootummaan kun ittiin deemaa jiru qeerroowwan sochii warraaqsaa geggeessan funaanee hidhuun qabsoo Oromoo duubatti deebisuu barbaadama. Kanaaf immoo basaastota hedduu babbaasuun namoota jajjaboo aanicha keessatti argaman hedduun mana hidhatti guuraa kan jiran tahuu gadaanius networkitti himeera. Kana malees mootummaan networkii bilbila harkaa balleessuun qeerroon akka yaadan waliin jijjiirre danqaa uumee jiraam jedhama. Fakkeenyaaf sababa networkiif gara magaalaa Ambootti bilbilee wal hubachuu hin dandeenye jechuun yaada isaa guduunfe. Godina Baalee Hanagin dhiir keessatti humnoonni waraanaa bobbaafamuun hawaasni akka sagalee mormii hin dhageessifne ugguraa jiraachuun dhagahame. Arsii aanaa heexusaa magaalaa Itayyaatti sochiin uummataa guutumaan guututti kan danqame yoo ta'u humnoonni kora bittinneessaa namoota nagaa irratti reebicha hamaa raawwataa jiraachuun himame. Faayisaa Eliyaas gabaasa dabalataa akka itti aanutti dhiyeessiti. Godina Baalee aanaa gindhiiritti waraanni mootummaa bobbaafamuun hawaasni akka sagalee mormii hin dhageessifne afaan qawweetiin dorsisaa jira jiraattoonni. Jiraataan garasii yaada nuuf laate akka jedhutti loltoonni daandii gubbatti uummata nagaan socho'u reebuun bahaa fi galanuu dhoowwaa jiru je. Maddi keenya kun dabalataan akka eerutti aanota akka Agaarfaa, Sawweenaa, Raayituu fi kanneen hafan keessatti haalli jiru wal fakkaataa ta'uu ibsa. Sababa humnoonni mootummaa kanneen meeshaa hidhatan sagalee hawaasaa ukkaamsuuf uummanni dallanuun lagannaa gabaatti kan tarkaanfate yoo ta'u waraanni mootummaa dabalataan konkolaataa hedduun buufamuun manneen daldaltootaa irra deemuun dorsisaa akka jiranidha. Maddi keenya kan GNN fi yaada isaa kenna. Mormiin jalqabame loltootaan haa ugguramu malee uummanni aanichaa hanga hoggantoonni qabsoo fi namoonni biroo kanneen isaan wajjin hidhaman gadi lakkifamanitti of duuba hin deebinuu jechuun ibsan. Oduma wal qabateen Arsii aanaa heexusaa magaalaa Itayyaatti sochiin uummataa guutummaan guututti kan dhaabbate yoo ta'u guyyaa kaleessaa poolisiin kora bittinneessaa Oromiyaa namoota nagaa daandii gubbattii fi mana jireenyaa jiraattootaa irra deemuun reebaa akka turanis maddeen gabaasaniiti jiran. Uummanni magaalattii ajjeechaa gooticha Oromoo artist Haacaaluu Hundeessaa fi hidhamuu xiinxalaa siyaasaa obbo Jawaar Mohaammed, Baqqalaa Garbaa, Hamzaa Booranaa fi namoota biroo irratti raawwatame hadheeffatanii mormaa kan turan yoo ta'u boodarra humnoota kora bittinneessaatiin akka gargar facaafaman hime. Oromiyaa iddoowwan garagaraatti loltoonni mootummaa uummata nagaa irratti reebichaa fi doorsisaa hamaa geessisaa akka jiran odeessaaleen Oromiyaa kallattii garagaraa irraan dhaqqaban ni ifoomsu. Dhalattuun Somaaliyaa fi miseensi Koongiresii USA Ilaan Omar ajjecha artist Haacaaluu Hundeessaa irratti raawwatame faaqni akka argamu Ameerikaan akka gargaartu waan danda'e hundaa nan godha jechuun fuula Feesbuukii irratti barreessuun ibsite. Dabalataan biyyoonni biroo haala biyyi Itoophiyaa amma keessa jirtu kanaaf tasgabbii uumuuf keessoo Itoophiyaa seenuun jeequmsa akkasumas qoodinsa gara caalu akka hin finne akka tasgabbeessan dhaamte. Mootummaan Itoophiyaa qunnamtii intarneetaa cufee ture hatattamaan banuun lammiileen biyyattii maatii firoota fi hiriyoonni wal jaalatan akka wal qunnamaniif banuu akka qabus gaafattee jirti. Ilhaam Umar gabaasni kan Usmaan Baay'uuti. Lammiileen Oromoo biyya Austraaliyaa jiraatan ajjeefamuu artist Haacaaluu Hundeessaa, Jawaar Mohaammed dabalatee hidhamuu hooggantoota siyaasaa Oromoo fi cufamuu OMN wal qabatee gadi baanee sagalee dhageessisuu hin dandeenye jedhama. Wanni danqaa nutti tahee biyyattiin sababa koronaa vaayirasiitiif magaalota guutuu keessatti lookdaawun labsitee waan jirtuuf jedhan. Kanaafuu karaa keessatiin uummata keenya bira dhaabbachaa jirra jedhanii erga oduu kana erganii booda guyyaa har'aa gara xumuraatti hiriirri namoota muraasa hirmaachisee Awustiraaliyaatti geggeeffamee jira.
gabaasa dabalataan himaa mara akka jaanutti nutti himti. Ajjeechaa goota Oromoo artistii Haacaaluu Hundeessaatiin wal qabatee Oromiyaa guutuu keessatti mormiin ka'e akkuma itti fufeetti jiraachuun beekamaadha. Haaluma kanaan ilmaan Oromoo biyya alaa biyyoota garaagaraa keessa jiraatan hiriira bahuudhaan mormii dhageessisuu irratti argamu. Fakkeenyaaf Ameerikaa, isteeta adda addaa fi Kanaadaa, Awurooppaa, Afrikaa fi biyyoota hedduu keessatti hiriirri mormii cimee itti fufee jira. Haa ta'u malee magaalaalee Oromoon heddumminaan itti argamtu tan hiriirri mormii hin dhageessisin uummanni karaa marsaalee hawaasaatiin komachaa jiru. Isaan keessaas takka Awustiraaliyaadha. Nutis komii uummata kanaa hordofuun gara Awustiraaliyaa bilbilee akka gabaasni achirraa nu dhaqqabee addeessutti ilmaan Oromoo biyya Awustiraaliyaa jiraatan dhimma ajjeechaa goota Oromoo artistii Haacaaluutii fi hidhamuun hayyoota keenya nu yaachisuu dhabee osoo hin taane rakkoon akka biyyattiitti kan jirtu ta'uu himan. Rakkoon kunis sababii dhibee koronaatiin magaalattiin lookdaawun jala waan jirtuuf yookaanuu magaalaan guutumaan guututti cufamtee waan jirtuuf hiriira baanee waajjira mootummaa duratti walitti qabamnee mul'achuu hin dandeenyu jaan. Kanaaf keessaan jaaramnee waan godhuu dandeenyu lammii teenya gargaaruu irratti hojjechaa jirra jechuun obbo Amiir Ahmad yaada nuuf laatan akka asiin gaditti ibsanii jiru. Nuti hawaasni Oromoo akkuma hawaasa Oromoo addunyaa biraa hunda nuti warri Awustiraaliyaa jirru keessattuu warri Meelboorni jirru akkuma gaddi Oromoo hundatti bu'ee nutti illee gaddi bu'ee hayyuu keenya gameessa keenya wallisaa fi qabsaa goota Oromoodhaa qacalee lafaa dhufaa jiru diinni kichuu kutee namuu hunda keenya akkuma Oromoo rifachiisee nullee rifachiisee gaddinee gaddi Oromoo hunda gadda keenya waan Oromoon irraa hirmaatu hunda hirmaachuudhaaf fedhii fi hawwii guddaa qabna turre garuu akka Awustiraaliyaatti gabbaanee gadda qabnu aarii qabnu mormii qabnu dhageessifachuu hin dandeenye sagalee uummata keenyaaf ta'uu hin dandeenye kun guddaan sababa kan ta'e isteeta Viktooriyaadhaa yookaan magaalaa Meelboorni restrikshina yookaan lookdaawunii nurratti deebisanii lookdaawun irra waan jirruuf namni walitti dhufuu hin danda'u. Ollaan lamaan walitti dhufee wal bira mana olii seenuu hin danda'u. Rakkina kanaatu qabee haga ammaan tanaa gaadi'ee nuun taa'utti jira. Bifa karaa zuumiitiin walitti dhufnee hawaasni Oromoodhaa akkuma rakkoon tun dhufteen guyyaa duraa nama 100 ol zuumii irratti wal geenyee marii goonee maal akka godhuu qabnu akkamitti akka deemuu qabnu irratti mari'annee taaksii foorsii garaagaraa dhaabnee hojii bifa garaagaraatti fudhannee hojjetaa jirra. Walumaa galatti haala qabatama biyyattiin keessa jirtuun danqamneeti malee ajjeefamuu artistii qaroo sabaa Haacaaluu Hundeessaa fi Jawaar Mohaammed dabalatee hidhamuu hooggantoota siyaasaa Oromooti. Gadda hamaa keessatti kufnee waan jirruuf hanga haalli nuuf aanja'ee sagalee dhageessifachuu dandeenyutti karaa keessaatiin uummata keenya bira ni dhaabbanna jechuun dhaamsa dabarfatanii jiru. Kun kanumaan ta'ee osoo jiruu erga oduu kana qindeeffanne booda hiriirri mormii isteeta tokko keessatti gaggeeffame jechuun dhaga'amee jira. Yuunaayitid Neeshinitti Komishinii Mirgaa Namoomaa haala nageenyaa Itoophiyaa irratti tibba kana ibsa baasee jira. Ibsa dhaabbatichi baaseen haalli nageenyaa Itoophiyaa keessumattuu kan naannoo Oromiyaa erga artist Haacaaluu Hundeessaa ajjeefame nu yaaddesseera jechuun humnoonni nageenyaa tarkaanfii ajjechaa fudhachuurraa akka of qusatan gaafate. Faayizaaliyaas gabaasa dabalataa akka jaanutti dhiheessiti. Yuunaayitid Neeshinitti Komishiniin Mirgaa Namoomaa haala nageenyaa tibba kana Itoophiyaa keessa jiru irratti ibsa baase. Humnootni nageenyaa yeroo hiriiraa fi mormii kana tasgabbeessan tarkaanfii humnaa jabaa fudhachuu irraa of qusachuu akka qaban dhaame komishinichi dargaggoota mormiif bahanii fi akkasuma tajaajila intarneetii ilaalchisee ibsa baase keessatti eereeti jira. Ibsa dhaabbatichi baaseen haalli nageenyaa Itoophiyaa keessumattuu kan naannoo Oromiyaa erga Haacaaluu Hundeessaa ajjeefamee nu yaaddeesseeti jira. Humnootni nageenyaa tarkaanfii humnaa jabaa fudhachuu irraa akka of qusatanis gaafate. Ajjechaan weellisaa beekamaa kana magaalaa Finfinnee dabalatee magaalota Oromiyaa keessatti mormii jabaa kaaseeti jira. Mormiiwwan gariin karaa nagaan yoo gaafataman kaan ammoo gara jeequmsaatti kan jijjiirama ta'uu odeeffanneeti jirraa jee dhaabbatichi. Akkaataa odeeffannoo nuuf kennameen naannoo Oromiyaa keessatti daandiin cufame.
gamoowwan caccabsamuun kaanis gubatan dabalataan magaalaa Finfinnee keessa dhukaasa qawwee dabalatee boombiin dhahuu odeeffannee jirraa jee komishinichi mootummaan mormii kana dhaabsisuuf jecha tajaajila intarneetii waan addaan kuteef lakkoofsa namoota ajjeefamanii fi miidhamanii qulqulleeffachuun baay'ee ulfaataa itti ta'uu ibse akka mootummaan je'utti humnoota nageenyaa dabalatee namoonni 80 ol ajjeefamaniiti jiran humnootni nageenyaa yeroo hiriiraa fi mormii kana tasgabbeessan tarkaanfii humnaa jabaa fudhachuu irraa qusachuu akka qaban dhaamee dhaabbatichi tajaajila intarneetii addaan kutuun yaaddoo keenya kan biraatii kan jedhu dhaabbatichi mirga yaada ofii bilisaan ibsachuu fi mirga odeeffannoo barbaadu fudhachuu akkasuma dabarsuu kan dhibe ta'uu ibseeti jira kun yaaddoo jiru daran hammeesseeti jira jee mootummaan osoo hin turin tajaajila intarneetii deebisuu qaba jechuunis gaafata maatiin Hacaaluu Hundeessaas murtoo haqaa fi dhugaa ta'e argachuu qabu je'eeti jira dhaabbanni kun. Daandiin qilleensaa Air France hojjettoota dhaabbatichaa kanneen 7,500 ari'uuf akka jiru beeksise. Sababa weerara koronaa vaayirasiitiin wal qabatee daandiin qilleensaa kun murtoo kanarra ga'uu kan ibse. Dhaabbanni kun Awurooppaarraa dhaabbata guddinaan sadarkaa lammaffaarra jiru ta'uun ibsameera. Ibsa kaleessaa baaseen weerarri koronaa vaayirasii yoom akka dhaabbatu waan hin beekamneef bakka duritti deebi'uun yeroo fudhachuu mala jedheera dhaabbatichi. Murteen namoota hojiirraa geggeessuu kun waggoota 3 keessatti hojiirra oola kan jedhe ibsi daandii qilleensaa kun sababa weerara vaayirasichaatiin dhaabbatichi guyyatti galii yuuroo miiliyoona 15 dhabaa akka jirus beekseera. Bakka duritti deebi'uufis hanga bara 2024tti yeroo fudhachuu mala jedhan BBCtu gabaase. Daawwattoota keenya kabajamoo ajjeefamuu artistii qaroo sabaa Hacaaluu Hundeessaa fi hidhamuu hooggantoota Oromoo Jawaar Mohaammed, Baqqalaa Garbaa, Hamzaa Booranaa, Girmaa Guutamaa hooggantoota adda bilisummaa Oromoo gaazexeessitoota Oromiyaa miidiyaa niitoorkii fi kanneen biroo ilaalchisee mormii fi raafamaa biyyattiin keessa jirtu bilbilaan hordofaa isiniif gabaasaa ture ammas gabaasaa jirra. Akkuma kaleessa isiniif gabaafnee lixa Oromiyaa magaalota akka Dambii, Doolloo, Naqamtee, Najjoo, Muggii, Mandii, Arjoo, Baakoo, Gimbii, Horroo Guduruu fi kanneen kana fakkaatan keessatti mormii cimaan geggeeffamaa akka jiru maddeen keenya Amboo fi Dirree Incinniirraa mirkaneeffannee turre. Garuu mootummaan bilxiginnaa tajaajila bilbila harkaa lixa Oromiyaa guutumaan guututti cufee waan jiruuf odeeffannoo guutuu argachuu hin dandeenye. Hordoffiin keenyatti fufaa akkuma odeessa achirraa arganneen kan isiniif gabaasnu ta'a. Dhiigni gootota lafan baduu gumaa gootatu baasa qabsaa'anni kufaa qabsoon itti fufaa. Tole kabajamtoota fi daawwattoota Gadaa Niwus Niitoork oduun galgala kanaaf qabannee dhiyaanne kanan gammachuu daawwachaa turtanidha. Oduu isinitti mul'isu wajjin kan ture Muhammad Fantaalletii gama gumbaa kaameraa fi gulaallee suur sagaatiin Abdii Jamaaltiin wajjin ture. Qophiileen Gadaa Niwus Niitoork itti fufuu yeroo gaarii qabaadha.